Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa qophii addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin addaa keenya guyyaa har'aa sigaa galgala walaloo irreechaa kan bara 2015 magaalaa Finfinnee hoteela Ililliitti qophaa'ee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtii taasistan asumaan isin affeerraa qophicha waliin Anayyaantuu Baacaa ogeessota kaameraa keenyaa Eebbisaa Kumsaa Biiniyaam Gannaa fi Kennaa Margaa waliin isin waliin turtii kan taasisnu ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u yeroo gaarii. Akkam ooltan hin dhaga'amu ammas akkam ooltan laaqana nyaanne dhiiroo akkam ooltan galatooma baga nagaan dhuftanii baga guyyaa kabajamaa fi hedduun keenya arguudhaaf dharraanu jala bultii irreechaa bara 2022 magaalaa Finfinneetti hoteela International Ililliitti wal arguudhaaf waaqni fayyaa guutuu nuu kennee sa'a kanaaf yeroo kana akka geenyu waan nu godheef guddaa galateeffannaa baga nagaan dhuftan baga ijaan wal argine haamilee naa kennaa. Egaa irreechi namni hedduun arguudhaaf guyyaa hawwu keessumaa akka Oromootti ammoo guyyaa Oromummaa isa ajaa'ibaa sana firattis diinattis agarsiifnu jennee magaalaa Finfinneetti immoo eega kabajamuu jalqabee as guyyaa hedduu kabajamaa fi namoonni hedduun hawwiidhaan eegan akka ta'e hundumti keenya beekna. Egaa irreechi dhufuun isaa qofti faayidaa hin qabu. Irreechi ammoo akka irreecha gaarii ta'uu fi bareedaa ta'u hundumti keenya gumaacha gochuu qabna. Isa kana ammoo sagantaawwan babbareedoo akkasiitiin yoo dabaalame malee irreechi bareeduu waan hin dandeenyeef guyyaa har'aa guyyaa walaloo jechuu dandeenya. Garuu akkuma beekamu galgala walaloo jechaa turre akka galgala walaloo sinitti fakkaatuuf immoo sinii galgaleessinee jirra. Ana qofatu guyyaa keessa jira. Galgala walaloo bareedaa kana ijoollee walaloo isaanii hedduu jaallannuu fi hedduu kabajnuun akka kanatti Akiyaa Maltiimiidiyaatiin qophaa'ee magaalaa Finfinneetti isiniif dhiyaachuu dandahee jira. Guyyaa hedduu bareedaa fi galgala bareedaa akka waliin dabarsinu hawwii jabaan qaba. Sagantaa keenya guyyaa har'aa eegallee jirra. Sagantaa keenya garuu akkuma aadaa Oromootti eebba manguddootaatiin jalqabuu waan qabnuuf manguddoo asii natti mul'atan hedduun hin jiru. Garuu warruma jiruun warruma qabnuun eebba keenya eegallaa. Namni eebbisuudhaaf filatamtan gara kanatti akka dhuftan kabajaadhaan isin affeera. Sinan eebbisaa eebba qabaa eebba beetee isin haa qabatu. Coqorsa ta'a dachii uffisa urrii ta'a waaqa uffisa tulluu ta'a gamaaf gamanatti mul'adha. Cirracha abbayyaa ta'a amaaraan sin hin fixiin bishaan abbayyaa ta'a waraabaan sin hin fixiin xaafii ta'a heddummaadha garbuu ta'a tirma dheeradha abaaboo ta'a walitti miidhaga damma ta'a walitti mi'aa kanniisa ta'a wal jala yaa'a odaa ta'a gaaddisa biyyaa ta'a amaan sin hin argin gaariin sin hin darbiin eebbisaan nama ta'a isaa waaqa. Egaa sagantaan kun immoo haala miidhagaa ta'e akkasiitiin akka qindaa'uu fi sagantaa bareedaa kana qopheessuudhaaf maal akka isaan kakaase immoo qopheessitoota sagantaa kanarra akkasumas qabiyyee sagantaan keenyaa kun maal akka ta'e warreen qindeessitoota sagantaa fi waan kana warra qindeessaa turan keessaa haasaa baniinsaa akka nuuf godhu barreessaa fi qindeessaa sagantaa kanaa Lalisaa Idris Adam gara waltajjiitti kabajaa olaanaadhaan naa geggeessa. Ayyee galatooma baga nagaan dhuftan. Ayyee waan baay'ee isiniin hin jedhu garuu irreecha sababeeffachuun galgala walaloo eegaluun keenya waggaa afur dura dhimmoota garaagaraanii akkuma irreecha kabajaan turre kanas gochuu baannus jechuudha. Haa ta'u malee inni kun marsaa sadaffaati. Haala kanaanii
bakka kanatti argamuu keessaniif galatoomaa isiniin jechuu dura garuu waa tokko waa'ee keessan isinitti himuun barbaada. Dhugumatti isin namoota ogbarruu jaallatanidha. Gochaan agarsiiftanii ulfaadhaa. Humna walaloon qabu yookaan walaloon maal akka ta'ee agas mara hubatamaa miti gama keenyatti keessattuu biyya kana keessa gama keenyatti. Isa kana humna ogbarruu namatti agarsiisuuf humna walaloo namatti agarsiisuuf nama barsiisuuf sagantaawwan akka kanaa gaariidha. Baga nagaan dhuftan ulfaadhaa. Irreechi nageenya gaafa jedhamu konspirasii siyaasaa fakkaata garuu miti dhugumatti irreechi nageenya. Irreecha booda akka duudhaa isaatti irreecha booda namni walloleeyyuu gosa keessa hin jiru. Irreechatti osoo hin bobba'in dura kan walloleetu araarama. Dura axaarrii baasutu jira. Gumaan yoo mana namaa seenillee gumaatu ba'a. Irreechatti osoo hin ba'in. Irreechi duudhaa akkasii qaba dhugumatti nageenya. Abbootii keenya qarooma guddaa amma kana ga'u nu biraan ga'aniiru. Nuti immoo qarooma isaanii kana bara waliin akka deemuu danda'utti namoota kan biroo hawwachuu akka danda'utti maalitti dabalaa jira jenereeshiniin keenya. Jalqaba abbootii keenya jabanaa hojjetanii buna abiddarra kaanii danfisanii dhuguu nu barsiisan. Har'allee akkasitti dhugaa jirra. Siinii isaa qofa ammayyeessina. Kanaaf irreecha ammayyeessuu osoo hin taane irreecha duudhaalee irreechaa gaggaarii jiranitti bifa kamiin bara duukaa akka deemanitti itti fufsiisuu dandeenya kan jedhu hojii mana hunda keenyaa ta'u ulfaadhaa baga nagaan dhuftanii yeroo gaarii nu waliin dabarsitu ni gammaddu jedhee namanaa galatooma. Lalisaa Idris Adam galatoomii ulfaadhu. Egaa akkuma beektan baay'een keessan irreechi eventii Oromoo keessaa baay'ee isa guddaa fi kabajamaadha. Hedduun keessan hawwiidhaan akkasin eegdan nan beeka. Garuu ammoo akkuma amma lalisaan jedhee irreechi baay'ee akka jaallatamuuf irreechi baay'ee uummata kana biratti fudhatama guddaa akka argatuuf akkasumas immoo warri ormaas irreechi maal akka ta'ee fi irreecha waliin wal qabatee ammoo uummanni keenya akkamittiin celebrate gochuu akka qabu wal barsiisuu qabna jedhee namana. Egaa bara 2016 ammoo yaadattu namoonni hedduun kan irratti dhuman irreechi malkaa Bishooftuu malkaa hora Harsadee irratti namoota hedduutu wareegame namoota hedduu baay'een keessan jaalattan hedduu of biraa dhabdanii jirtu. Namoonni kun ammoo yeroo irreechi dhufu irreecha gammachuudhaa fi jajjabina maatiin sunillee argachuu akka danda'aniif yeroo muraasaaf daqiiqaa tokkoof ol kaanee yaadannoo sammuu namoota yeroo sana nu biraa wareegamaniif yeroo itti taasifnu ta'a jechuudha. Muuziqaadhaan itti fufna. Galatooma. Galatooma. Amma ammoo yerootti walaloo baay'ee bareedaa dhageenyu ta'a jedhee namana. Dur gaafan ijoollee ture naannoo elementary faattis high school faattis walaloo barreessaatuma turre walaloo baay'een dubbisan ture. Walaloo koo dur dhiyeessaa ture keessa tokko isinii jedhu. Ayyee. Akkam jirta barsiisaa kutaa sadaffaa caa keessaa walaloon isinii dhiyeessaa kan isiniif dhiyeessusi ana gammadaassaa saa itti fufa. Walaloo yeroo baay'eedhaaf waan akkasitti dhiyeeffamu natti fakkaata ture. Ammas namoonni baay'een walaloo akkasii yeroo isaan barreessan nan arga. Walaloo nuuni elementary teenyee barreessine kitaaba faa yeroo godhaniis baasan yeroo tokko tokko nan arga. Walaloon ergaa ajaa'ibaa dabarsuu danda'a. Gosoota aartii keessaas immoo hedduu addunyaa irrattis namni hedduun kan jaalatu. Walaloon mana rukuchiisuu qofti walaloo isan taasisu. Konseptii isaan achi keessatti kaasan yaadonni walaloo sana keessatti ka'an tokko tokko namoonni miira ofiillee to'achuu
sadarkaa dadhabanitti nama geessisu. Walaloo akka faranjii irraa dhageenyuu fi akka warra biyya kanaa irraa dhageenyu maal ta'a namni akkasitti barreessu jedhee yeroo hedduun keessi koo na hawwa. Anaaf namni walaloo akka kanaatti baay'ee bareechee tolchee yeroo hundumaa walaloo isaa hundumaa yeroo dhaggeeffadhu hin quufne nama tokko. Waloo baay'ee ijoollummaa isaa irraa kaafnee mataa keessa dhoofnee guddifne ammallee guddatee jira. Waloo Abboomaa Margaa haamileen jira. Abboomaan yeroo dhiyoottis kitaaba Araada jedhu kitaaba baay'ee ajaa'ibaa kitaaba walaloo bareedaa qopheessee xumuree jira. Gara boodaatti baay'ee waan Araadaan dubbanna. Mee walaloo isaa mi'aa sana keessa walaloo lamaan tokko akka nu dhageessisuuf waltajjii isaaf gadhiisa. Baga nagaan dhufte. Yaadannoowwan hiika qaban. Dur ijoollummaatti taphaaf qopheeffannee kubbaa abbaa kaalsii yeroo iyyaa fiignu akka ambulaansii harmeen kiyya dhuftee harka ishee ol kaastee akka okkomachooftuu lama aggaammattee tokkotu na dhooftu jiidhaa dhummuugaatiin erga harii ishee xumurtee deebitee na sossobaa akkas naan jettee turte. Kaalsii abbaa kee akkamitti fuutee taphatti fixa? Hiyyumni fixuu dinnaan ati kubbaadhaan fixaa? Silas garuu maal godhu? Maqaa waaqaan kadhachuuf nama harka isaa naannessu qaala'iinsi jireenyaa yoomiyyuu yaaddessu. Har'a jecha ishee yoon yaadu addunyaa kana irratti namoota baay'ee irraa akka fudhannu malee akka itti hir'isnu irraanfannee jirra. Galatooma. Walaloon lammataa daarii lagaa irratti seenaa jedha. Ana dargaggeessa quraan manaaf coruuf qe'ee isaarraa fagaate kan carraansaa garuu bareedina coruu har'aaf itti taate miidhaga ulfaataan dadhabee bututee ayyaanni koo kirkiraa jirma muka guddaa jalatti of haguugeen kana argaa jira. Dubartiin fakkii maleekaa kan furdinni qaama ishee nama kajeelchisu akka xobbaallaa wareegaa fiixee lagaa irratti kan qaama ishee dhiqattu uffata qooru eegaa jarkaana citaatiin laga yaa'urraatii bishaan budduuqsitee harmoota ishee lamaan laphee isheetti rarra'an gidduutti cororsite. Uffata miiciterraa saamunaa cabdee hafte kaastee takkaa sarbaa gidduu takkaa bobaa gidduu baastee homacha ofitti facaaste. Akka sirba masqalaa akka iyyoo ishee daree haada qal'oo gurraacha morma isheetti of maree ta'uun na kajeelchise ta'uun na mararee suuqa muka guddaa bakkan keessa dhaabbadhu haadni sun maal akka ta'e baruuf yeroon tarkaanfadhu baalli bakkanniisaa gogee qilleensi fide kan lafarra afame miilla koo miira dursee haadicha ilaaluu fedhuun irra ejjetame. Sagaleen kashash jedhu miilla koo jalaa ba'ee gurra ishee biratti argame. Yeroo kana rifachaa ija isheetiin na ifachaa takkaa dabbasaa sarbaa ishee takkaa qulqulluu dabbaa ishee ofirratti of haguugaa ammas daddabalaa na ilaaltee harkoota ishee lamaan bareedina ishee 2000 ija koo dhoksuu yaalte. Isheen bishaan keessatti abidda taate. Ana kan abidda ture yeroo kana bishaan nyaate. Qaamni ishee maaliif na keessaan badne maaliif garaa na nyaataa? Haadni gurraachi sun kan morma ishee irraa sun qoricha budaa ture laata? Anoon beeku. Kanan beeku tarii yoon ayyaana ishee argadhe jedhee laga dafqa ishee baatee deemaa ture hordofaa akkam baqadhe. Galatooma.
walaloo daarii lagaa irratti jedhu kana baay'een jaalladha. Anillee kanaan dura baay'ee dhaga'eera. Abboomaan garuu akkan sila saniin jedhee nutu guddise. Xiqqoo garuu naannoo walaloo kanatti maal akka ta'e naan galle. Yeroo inni daarii lagaa dubbisu fiilmii wayin waan allaalu wayin natti fakkaata. Or waan hunduma isaa ijuma koo dura waan inni amma achitti galatoome abbooma. Gaaffiin hedduun keessaan na qaqqabaa jira. Keessaan nagaa jira gaaffii hedduun. Gaaffiiwwan hedduu keessaan nagaan kana keessaa walaloo hedduu humna qabu barreessuudhaan kan beekamtu walaloo especially ijoollee shamarraa keessatti walaloo baay'ee soft ta'an baay'ee mi'aawaa gurra namaa keessatti hedduu romantic ta'an jaalala waan akkas akkasii hedduu kan of keessaa qabu hawaasummaas kan of keessaa qabu walaloo bareedaa kan dhiyeessitu yeroo baay'ee namni hedduun ishii beeka walaloo akkasiitiin waloo daraartuu beeka as nu gidduu jirti Adaamaa irraa dhuftee walaloo bareedaa nu dhageessisuudhaafi baga nagaan dhufte dha. Afurri kee narraa sokkee natti dhufa yeroos ankee galmee saaqeen galmee cufa ayyaanni kee na hordofee oolmaa keenya waliin oofee ta'ii koof kee wal fakkeessaa fageenya kee as dhiyeessa ammoo hiree jedhee tan amana murtoo diigeen galmee bana kana booda natu si isitu ana jiruun kan koof kan kee kana jedhee seenee ofii qaalii mudaa walii siin awwaala naaf awwaalii jedhee seenee ofii waadaa si kaawwadhee keessa gaadaa ammas diddee achi bahuuf witti fattaa maqaa biraan hirqinfattaa kanaa jireenyi kanaa hiree jedhee maan of soba baqee dhume maafan coba ta'u hin ta'a hin taane hin ta'u ilmoo sobaa biyyaan da'u jedhee dhiisee ka'ee marga haamee waaqa sagal ofitti waamee onnattuun kee murteeffadhee waan karooraa tarreeffadhee amma lan godhere na waan ta'u lafan jiru yeroon qalbii sirraa hiru na waan ta'u eessaan rafu yeroon muree sirraa hafu na waan ta'u yeroon deemu golan lixuu lafan seenu amma lan godhere na waan ta'u yoon fagaadhu hennaan dhiisee si dagadhu daguun fakkeessaa of jalaa dheessaa isan sitti mu ofitti odeessaa amma lan godhere murtoon diigee malee sittan fiigee malee sabbata koo na hiiksistee lammata koo na diigsistee lafaatiif qofti abbaa irreetti lafa waaqniif namni hin jirretti afurri keenatti dhufee ayyaanni keenatti kufee waan kabajaa na qaanessee gatii hoodaa na naannesse waan kee saaqee na laalchise soora safuu na nyaachise amma lan godhere kunuu hanqatee ribarraa na kaachise hulaa saaqeet anaan deeme lafan galletti anaan seene amma lan godhere waan kee arge faana kee hordofee faana kootti oofee jaawwartuun kee osoon jooruu qoreef qoraa osoon koru marrabii kee lafaa kaasee mar'immaan kun garaa raase foolii kee irraa machaa'eetan takka diimaa gattaa'eetan maggaanyaadhaaf qophaa'eetan dafqa kee natti dhufa qilleensaan baatamee yaada keenyaan deema anatti haajame isas simachaa ammas waan kee argee rigata kee lafaa kaasee mar'immaan koo garaa raase naan ooltus naan jortus naan boontus naan koortus sodaan sirraa nan deebisu dadhabbini nan teessisu waan kee arge lafaa kaasaa osoon deemuu ijaaf yaadaan hulaa meeqa osoon seenuu ammas hin gaafadha fudhumuu nan dhiisa qabattoo keen arge deemu moo nan dhiisa tulluu dachaan marge fudhumuu nan dhiisa qabattoo keen arge adeemuu hin danda'u isa bira darbe qabattoon kee siif dhaabbata tarii kuftee nan dhageessu ayyaanni koo si waammata
moo dhufuudhaaf hin dandeessu. Ammas sin gaafadha. Tulluun kan eenyuti? Eenyutu irreeffata? Dachaa margaa keessa eenyu facaafata? Eenyu faat jiraata bosonicha keessa? Daandiin an eegale sitti na fidamoo sirraa na fageessa. Ammas sin gaafadha waan keen arge. Qilleensa naannoo kee fudhee yoon harganu galaana yaada kee daakaa yoon argamu edaa na si eessee sona kanaaf natti tola waan kee. Kanaafan si yaada si godhadhee jiru kanaafis gitni kee addunyaarra hin jiru. Amma waan kee siin fidamoo dhuftee fudhattare moo lafuma jirtuu natti dubbattare moo qabattoo kee martee ofitti hidhattare jedhee osoo qooqa kootiin iyyee si odeessu barbaadee si dhabee lafa ati teessu biyyi barbaacha koo ifaa qabee dhufee anis bir jedheetan waan kee of harkaa dhabee dhaabbiin mugee kufe galatumaa. Baay'ee ergitanyaadha namni baay'een qabattoo isaa cheekii gochaa ture. Sila sinitti meen jira daraartuun walaloo akkamii akka isheen cimtuu taatee fi miira addaa keessa nama warreen walaleessan kanaaf haamileen garuu baay'ee xixiqqaata. Naman amma ammoo gara waltajjiitti siniif yaamu haasaamti isaayyuu akkuma inni itti dubbatuyyuu walaloo wayii fakkaata. Namoota eliitii Oromoo gama aartii fi hogbarruu miidiyaa Oromoo irra jiran keessa hedduu nama anis dinqisiifadhu hedduun keessan dinqisiifattanii jechoota filachuutiin tasuma nama dorgomaa hin qabne namni guddaan kun egaa asuma nu gidduu jira. Walaloo baay'ee gabaabduu taate gaazexeessaa Abdii Fiixee irraa dhageenya. Haamilee olaanaadhaan naasimadhaa. Galatooma. Mata duree walaloo koo barbaadaan ture akka tasaa daraartuun mata duree naa laatte walaloo kootiif anis waan keen arge. Ta'aan fuula ta'ee ilaalee irree qalbii turarree biliqqeetti simboo kan ta'aan ishee naatoo dudduubishee tuullaa mucaa warraa ollaa gogee hafe na'ee surree isaa dhiita'e attam jirta shaanqu bartee intala koo Ameerikaa turtee galeessuma dhufte jedhan haatiin talaa dubartii isheen ollaa isa keessaa danfu kan surree isaa horfu yoo margan keessa isaa gubannaa miira isaa dhaabbadhu meentaloo hin dhageessu amaloo mee galagalasii hin beektuun madasii yoo as galagaltu millattee salaaltu kufuuf sigigaatee harmee ishee qabate kan meekaappiin dhoqqee citee irraa kufu waan takka solloqqee moggaa maddii isheetii waan akka diimpilii dhooqa xiqqoo laalee armaataan siifooraa kallachuu cuqqaale biliqqetti gootee nagaa waaqayyootiif harka diriirfatte. Hey, what's up? What's going on, gurbaa? Otoon qofaa ta'e si biruman darbaa. Nice to meet you. My name is Kuku. Facebookiin qabdu si argee hin beeku. Agartii ijaatiin gurbaan sila ho'ee yoo fuula ishee argu dafee diilallaa'e. Maali ilma dasii miirri dhiiraa akkasii? Otoo ishee ta'e. Otuma ishee ta'e utuu bobeessite ibiddarra keessee danfuu waa biraadha tasayyuu nooyitu achumarra teesse. Otoo yaada isaatiin qofaasaa guungumuu aduun dimismisee ennaa ifti dhaamu
dudduubaa dhaga'e sagalee isa waamu. Uffata sellephee waan akka gonnoffee guntuta foolatuu ba'uuf uffata orfee uffatteetti dhufte dukkanaan da'atte. Fudhatee ol seenee hammatee dhungataa fuulashee dagatee ta'ashee millataa rifeensa mataashee harkatti maratee wal'aansoo miiraatiif irree jabeeffatee otoo kanaan jiru sagalee dhaga'e bakka ciisee jiru utaalee ol ka'e. Du'ii du'a rafi kan keessaan deebine lafti bari'uusaa iji kee dargine jedhan haati shaanqoo balbala saaqanii bakka inni ciisutti ennaa ilaalanii moofaan hafatasaa harkatti baramee kuukuu isheen beekneef abjuun dararamee surreensaa jiidheera shaanqoon gidirfame. Arra rakkoodha danda'a yaa saba. Baay'ee cimaadha. Maali boon akkasi? Sagantaa keenya gaggabaabsuudhaaf itti aansuudhaan ammoo nama sin ogummaa biraatiin beektan garuu baay'een keessan ogummaalee hedduu akka inni qabu warri beektanis jirtu. Daayireektara ogeessa tiyaatiraa akkasumas barreessaa nama ta'een gara waltajjiitti isiniif affeeraa. Daayireektara muuziqaalee Oromoo sadarkaa tokko jechuuf hin ture, 11 jechuuf hin ture, 100 jechuuf hin ture, 1,100 jechuuf hin ture, miiliyoona 1 ol butuudhaaf yaada qabuuf butaa jiru jedhee kan amanu. Daayireektara walleelee afaan Oromoo barreessaa akkasumas walaleessaa guyyaa har'aa immoo walaloo hedduu mi'aawaa ta'e kan isiniif dhiyeessu Leencoo Fiqru hamilee olaanaadhaan naasimadhaan nu gidduu jira. Baga ayyaana irreechaa jechuun walaloowwan baay'een kabaju baay'een jaalladhutu as keessa jira. Walaloo baay'een jaalladha, baay'een dinqisiifadha. Muuziqaa daayirekt gochuu caalaa muuziqaa caalaa yoo walaloo aartii walaloon jaalladha. Ogummaan jaalladhu asitti dhiyeessuudhaaf carraa laattaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Abdiin daraartuudhaaf deebii deebisuu yaalee ture. Itti qophoofnee dhufne ta'een beeku anis deebii biraa qabadheera. Daraartuu rakkoo hin qabu. Baay'ee dandeessa garuu. Hayyee waaree dimimmisaa yoo abidda qabsiifnu dukkanaan morkuudhaaf yoo ichima ichimnu qaama diilallaa'e yeroo mukuu baafnu yoomnarraa fagaattee yoomnatti dhiyaattee yookaan achin baatu yookaan anan feetu uumaa waaqaati moo dubbii namaati moo kan namaan taphatu dhiyaatteen fagaattu halkan walakkeessaa obboleessa du'aa hirribaan firoomee iyyaaf waca addunyaa lagachuuf carroomee takaallaa kee kutuun maaliif natti cimee tumattee nakaastee qaarita qaariteen fagaattu dhiyaatteen firoomtu akkamii wanti isaa uumaa waaqaati moo hojii namaati moo kan namaan taphatu yoo feete bariidhaan subii yaa waarituu anaa gadi jedhee hirribaan butamee qe'ee abjuu lixuu dhuftee na harkistee nakaastee ofii rafta dubbii kana uumaa waaqaati moo harka namaati moo kan namaan taphatu ofii quba qabdu galatooma. Walaloon baay'ee akkas yoo gabaabaa ta'e anuu kana booddee nan walaleessa. Ani dheeraadha jedheen barreessuu sodaadhe malee maal Kan daawwachaa jirtan qophii jala bultii ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan galgala walaloo qophii jedhudha. Egaa qophiin kun akkuma itti fufeetti kan inni jiru. Qophiin kun kan taasifamaa jiru egaa hoteela intarnaashinaali Ililliittidha jechuudha kan taasifamaa jiru. Walaloowwan adda addaa hedduun dhiyaataniitu kan isaan jiranii. Ammas qophiileen hedduun hafaniitu kan isaan jiranii. Isaanis kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Turtii keessan nu waliin taasisaa waan jirtaniif guddaa isin galateeffanna. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Yeroo gaarii. Amma kanatti taansinee immoo walaloo baay'ee bareedaa ta'e, walaloo baay'ee lafaa dhufa. Daa'ima ijoollee hedduu guddachuu danda'u walaloonsaa garuu ergaa gurguddaa kan of keessaa qabu baay'ee mucaan dinqisiifadhu xiqqaadhaa garuu gara fuulduraatti walaloo ajaa'ibaa barreessuu danda'a. Walaloonsa har'a immoo adduma jedheen amana. Waloo bal'inaa gara kanatti kabajaa olaanaadhaan naasibanidha.
Amilee kennaa fi akka inni waan gaarii isin dhageessisutti. Ibsaa koshee bara dheeraa arrafaanusii koonfaarsa. Anis akka abbaa kooti. Anis akka abbaa kooti. Jirbii maree dachaaseen golgaa keenya ni haxaa. Ibsaa abbaan koo dhaabee faanusii bara dheeraan baattuu ibsaa irra kaa'a. Jirbii harkisaa fu'ee ibsaan ni naaf dabarse baaseen gatu adaraa. Adaraa. Dukkanni natti hammaattus faanusii koon qabadha. Faanusii koon qabadha. Hin barbaadu ifa baraa. Hin barbaadu ifa baraa. Hin barbaadu ifa baraa. Hin barbaadu ifa baraa. Hiyonnaan kanaas kaa'e ammuma bobeessitanii amma kan cuftanii fi gibira gidiraatti dhiiga kiyya danfisuuf qeekoo kan dhuftanii fi hiyonnaan kanaas kaa'e hiyonnaan ibsaa koo kaa'e akka abjuu bara beelaa ifti keessan gaa gubbaa. Saanduqa koo kan dhortanii, saanduqa koo kan dhortanii saamtanii barruu dhubbaa. Isayyuu akka waan tolchitanii gaarummaa kan himattan deeftanii halkaniif guyyaa deemaa isin hin barbaadu ibsaa abbaan koo dhaabe korraazii koo naaf wayyaa. Ibsaa abbaan koo dhaabe faanusii koo naaf wayyaa. Ilame fanosiko. Ilame fanosiko. Ya ishe bara rakkina. Ya ishe bara rakkina. Ya ishe bara beela. Ilame fanosiko. Ya ishe bara wanjo. Ya ishe bara yaddo. Ya ishe bara eela. Ilame fanosiko. Gaafa yandoon dukkanaa mataarraa na boorri tunarraa dhaameef si bara. Yaashee jira naan jettuu, yaashee siif jira jettuu natti agarsiiftuu karaa. Ilaamee faanusii koo. Waan taaraan dhufe jedhee gaafan si suuqu maree. Kan garaan kee nan tuffanne, kan garaan kee nan jibbine da'ootti narraa gore. Gaafuma dukkanaa'u, gaafuma golollisu kana waamu maqaa kee. Dukkana kootti ifaa kan naaf bantu garaaki. Ilaamee faanosii koo. Yaashee hundaan jibbamtu yaashee dhaabbati dhibbaa. Faanosii abbaa kootti yaa ibsa abbaan koo dhaabe meeqam godheen si jibbaa. Sin jibbu. Ilaamee faanosii koo. Akkan qotee si awwaaluuf beenyaan naaf kaffalame yoo naaf kenname dhibbuu. Yaa ibsaa abbaa kootii. Yaa ishee abbaan koo dhaabe han danda'ee sin jibbu. Han danda'ee sin jibbu. Eeyyee kafaanosii koo. Ati mee anaaf. Atanaaf onnee kooti. Madaa garaa koo keessaan sirratti tarreeffadha. Imimmaan ija kootii isa jaarraa walakkaan si toobsee dhaggeeffadha. Ilaamee faanosii koo. Atanaaf miilla kooti. Gufuu kiyyatti iftee faana koo qajeelchita. Dhaabbata koo dhaabbattee ejjennaa koo hojjettee yaada koo gudeelchita. Ilaamee faanosii koo. Atanaaf harka kooti harka koo isa mirgaa. Guubii dukkanaa keessaa da'oo naaf qaqqabatta. Dhiiga kiyyaan qeeffamtee lafee koon utubamtee booka sobaa lagatta. Ilaamee faanosii koo. Anoo faana lama jechuufuu ija keen ilaalladha. Abbaan fedhe si haa jibbu abbaan barbaade si haa ganu. An danda'ee sin jibbu an danda'ee sin ganu dhugaa samiif dachiiti. Yaa faanosii abbaa koo duruumsuman jaalladha arrasuman jaalladha. Eeyyee.
baay'eedhaan jibbamte miti. Nutti aarte siin jedhani aarri si keessaa ba'umee hammam isaan gubee. Naaf deebis Faanosii koo waggaa 50 asii gugubachaa dhufuun kee mee maal yoo isaan dhukkube. Ilaamee Faanosii koo bara sitti dheeratee yerooti sitti darbe jedhanii si kaadanii qoodati ifa taateef dhoksanii si awwaaluuf shira sitti yaadanii. Lakkii isaan haa jedhani waan garaan isaanii yaade. Osoo lubbuudhaan jiruu garuu qotanii sin awwaalan dhufus abbaan barbaade. Eeyyee hamman galma ga'utti daandii koorra imaltaa natti agarsiifta karaa. Ilaamee Faanosii koo boros gara fuulduraa dhiiga kiyyaan si qeesseen foon kootiin si utubeen faajjii kee jabeeffadha. Natti aarte dhee sin ganu, natti aarte dhee sin jibbu jaameen si bobeeffadha. Atooma. Faanosii kanaaf illee kan walaleessuu qabu ture ana ture maaliif akka inni yaade mucaan kun waa'ee Faanosii naan galu. Faanosiin amma jedhu garuu mucaan kun Faanosii isinitti hin fakkaatin intala Faanosee jedhamtudha. Walii gallee kanatti aansuudhaan immoo walaloo warra dhiiraa hedduu dhaggeeffannee jirra. Walaloo ijoollee dubaraa keessaa ammoo gaazexeessummaadhaan beektuu gaazexeessituu sabboontuu miidiyaa FIB irratti sagalee mi'aawaa sanaan dhuftee bakka kanatti walaloo akka nuuf dhiyeessitu kabajaa olaanaadhaan naaf affeera. Gaazexeessituu sabboontuun walaloo bareedaa nuuf dhiyeessiti. Hin beektu loqonni Harargee akkam akka inni nama rakkisu walaloon gaafa itti dabalamu immoo akkam akka ta'uu dandeenyu you can imagine. Walaloo Khoduraa walgaytii Oromootaa kan ta'e Irreecha baga geessan jechuun fedha. Ibidda takka takka kaleessa halkan sa'atii takka booda saa waaqni dungoo isaa qabsiisee qoraan sadi dhaabeen gaazii itti firfirse khibriita itti fureen fuuldura kiyyatti ibse. Ibiddi qoraan sadii jaalala keenya waggaa sadii. Yaada godhee fageessee fidee fudhatee deebise. Dhumarratti lafarratti ibiddichi daaraatee jaalalli kee na biratti haarayate. Ibidda takka takka kajattu tun. Tarii hin amantu taha. Onnee isaa osoo hin qusatin akkasi jaalachaa ture. Takkitti abaaboo jiruusaa inni siif jedhee mure. Aduu maal naan ja'aniitiin ati jalaa xooleessite. Xa'oo dhiifama jettullee akka ittiin godhin dhiifte. Tarii hin amantu taha. Si malee akka hin dhaabbanne akka hin ifne hubattee gaafa akka daamaraa masqalaa sitti naanna'ee gubate
ashiitaa abshir jettullee itti waaddatin hafte wareega samaayii malee daaraa gootee akka dhabamte ammallee tarii namantu taha suphee cirrachaatiin qaama isaa xooleessitee baarneexaa ciccitaatiin mataasaa golgisiiste namummaa irraa sii bahee gaafa jabanaa siif tahe buna inni cororsuun addooyyee meeqa barte barakaa inni buusuun dhiira meeqa mararte isa inni siif qabbanaa'u jabanaa kun hin dhagahu jettee akka isa darbatte tarii namantu ta'a mana dargaggeessaatii ati keessaatii baatu gadi dhangaa keessaa dhabullee foolii keef ofii qadaadee akkan seenne ba'aa ture keessa isaatti imimmaan buusaa si gaada si barbaada aadaa jiruusaa tarii hin amantu ta'a arraba gaagura meeqaa dhamdhamuu rarraafatee cabduu gogaa kee qofaaf akka qalbii isaa gate tarii hin amantu ta'a haa ta'u dhabii amantiin amana dhabde bor seenaatti jijjiiramti seenaan ni barsiifamti deebitee ni amanamti galatooma Sabboontu galatoomi akkuma isiniin jedhee walaloo hedduu mi'aa sagalee mi'aa kanaan nu dhageessisaa turte sagantaa keenya gaggabaabsuudhaaf itti aansuudhaan ammoo naman dura isinitti as bahee haasaa isiniif godhee barreessaa walaleessaa akkasumas immoo abbaa ogeessa hedduu akkasumas namoo kitaabota 3 ol barreessee galfata dhidhiibbaa caba dabalee qaallicha gaafadhu akkasumas walleewwan hedduu isin jaallatan wallee Hacaaluu Hundeessaa kullee koo dabalatee nama barreesse akkasumas ammas walleelee hedduu barreessaa nama jiru nama aartii akkasumas aartii qofa miti barnoota isaallee jabaatee barnoota aartii kanatti nama sadarkaa guddaa ga'e nama isin hedduu jaallattan barreessaa Lalisaa Idris Adam amma as bahee walaloo bareedaa akka nu dhageessisu shakkii hin qabu. Lalisaa haala ajaa'ibaatiin garanatti naasimadha. Walaloo jannataa durba bareedduu irratti waloo fi uumaan kan dhimma biraa irratti fagaatanii wal darban durba bareedduu irratti ishee bareechuu irratti deebi'anii wal argan magan walaloo jannataa isa lammaffaa maaliif ganni darbee maaliif birraan dhufee jireenyi si malee maaliif itti fufe manni koo jimmaaf suluudha ilillaa lafaa hammaaru yaanni koo sumaaf duudha ekeraan walaa barbaadu jedhee bo'ee jaallataan akka waan ashaaraa hordofanii qe'ee jannataa dhaqan galatooma. Ammas walaloo jannataa isa sadaffaa maqaa kee wallaaleera of
keessatti si awwaaleera. Duutee na keessaa hin deemin, du'a booda jireenya hin eegin. Awwaalchaaf onneetu siif mijataa, qalbii koo godhadhu jannata. Ammas walaloo jannataa afuraffaa. Sababni miidhagina na jaallachiisu, suuraa kee na daawwachiisu. Inni agartuu koo sifaa, ilkaan kee keessaa biifaa, kolfa keetiin naaf ifa. Thank you. Walaloo Si'ool isa tokkoffaa. Gooftaa lamaa fi garbicha tokko. Biyya gooftaan lamaa garbittiin mana dhabdii, isa tokkoof ajajamaa tokkichaaf ganda labdii. Ergamtus akka garaatti wanni ergamtuuf tokko, isa waattuuf wallaalti akka maqaa moggoo. Gooftaan lama ta'ee mooraa tokko jiraatu, akka mataa kormaa yookaan namaan laatu yookaan ofiin nyaatu. Gidduu gidduu jaraa ajajni tuubaatu, garboonni maraatu. Thank you. Walaloo Si'oolis lammaffaa. Walaloo Si'oolii baay'ee rakkisaadha waan ta'eef warri dhaqanii argan lalisaan fa'a akkanatti maxxanti. Kanaaf walaloo ittiin baay'isinaa jedhan Si'oolitti. Jannata minaalbaataa fi sangaanna nyaataa jedhe namichi. Amma kanatti aansuudhaan immoo ergaa keessaan nageen isinitti hima. Ergaan keessaan nu ga'e daraartuun rakkoo keessa nu galchitee deemtee dhuftee waan sila jalqabde fixxu malee rakkoodhaa jechaa jiru. Daraartuudhaa faamilee guddaa. Gaafa ati fuute, gaafa cidhakee na bulchite anaan bakkee. Warri keenya ililchanii, gumbii keessaa gingilchanii, qalanii booka naqanii, qananiin kooraa galanii. Ani kee biyya keessaa qofaatti hafee, yaadannoo kee lafatti hafee, miidhagina guyyaa darbee, guyyaa dhufee har'a sarbee, miira lamaaf of wareegee, nagaadhumaan sirraa eege. Ati garuu galmee koo dhoksite, dawootti geessite, ofirraa na dhiibde achi fageessite, galtee rafte, narraa hafte. Erga fuute hafuura kee humaa dhabee, surraan safuu narraa cabee, osoo argitee waareef waarii, maraatummaa makaan aarii, waanaan jedhuuf dantaa dhabee si keessatti kufee cabee, wal'aanamuuf ka'een deema manaa bahee mana seenaa. Balfa firoonfadhee, takka si beela'aa, takka si dheebodhee, kunoo har'a gaheera dura kee dhaabadhee. Si haa ga'u nagaan koo, dhagahii qaacceffadhu, haftee yaada kootii soqii haanteffadhu. Erga fuutee waa'ee kee deddeebisa dukkanniif ifti guyyaa, waa'ee kee deddeebisa afurri fooliin biyyaa. Erga fuutee waa'ee kee deddeebisa uumamni waliin qabee, waa'een kee maal naa godha iddoo keerraan si dhabee. Iddoo keerraa dhabamte, iddoon mallee qabamte, ooltee bultee narraa turte. Garuu harka kee irratti na baattee maaliif dugda natti laatte? Fira hiddaa, fira latii, hiraa lafeeti aniif ati. Maarree yeroo ani yeela'u kolfa hin dhokattu, yeroo an beela'u ati na muummattu, yeroo ani daaru ati na guggattu. Mootii baatee yeroo galtu an sitti mul'adhu, qofaa yeroo teessu an sittin dubbadhu. Harka Oromaa yoo nyaattu hin feetu harka koo, yaadaan biyya keessaa hin ceetu akka koo, hirriba kee keessa hin feetu hossaa koo, si keessaan baay'annee baay'eedha dhossaan koo. Mootii ansiif hidhamuun koo maaf si gammachiise, cobni imimmaan koo araddaa kee jiise. Si wajjin basha'ee jiraachuu osoo hin qabu, maaliif si mararu lubbuun ani dhabu?
osoon somba keetiin qilleensa harganuu sanyiin koof sanyiin kee akkamiin wal ganu akkamiin akka midhaanitti na godhattee soora hiree koo awwaaltee anaaf filta joora akkamiin jiruu namaa keessaa naaf filtee qofummaa simboon irraa fuutee mulqama namummaa akkamiin erga fuutee maaf naa duutee akkamsii toleree akkamiin dandeesse isan mankaraa rugubaa koo dhageesse akkamiin sii tole akkamsii mijate abjuun ana malee akkamsii sirrate erga fuutee maaf naa duutee ammaa fuute jedhe yooman komii kaase yooman daboo guuree biyya sitti yaase galmeen jibbaa galma hin qabu gammeen jibbaa gaman qabu gamni jibbaa abdii dhaba galmi jibbaa kichuu caba sin jibbayyuu jibbi manneen qabu maaliinan si jibba lafee keetan baadhana waraanus dhibban jedhe malee yoon si jibbee hidda kootu harkifama maashaa kootu lakkifama nagaa kootu godaana jaalalatu ol aanan jedhe malee maqaa si balleessee yooman odeeffadhe maaddii jaalala koo yooman ol deeffadhe kan jibbani human jibba fuula keetu tokki dhibba gaararraa dhagaara caakkaa jedhee iyyaanne si in takka hammi namaa siin ifoomu si wajjiniin jiruun soomu galmee jibbaarratti maqaa kee kataba jedhee sin lafafne lafafu sin dhaba kunoo har'ayyuu qabee yaada kee keessatti ititee hadhaansaa na gubee dhamatti ciccitee ormi yoo haasa'u waa'ee kee waan hamaa dhiigni koo ol danfee nyaachuuf itti gama garummoo erga afaan tokkoon waan lama dubbattee erga garaa tokkoon waan lama dhuunfattee erga jaalala koo jibbeedhaan gufattee sin jibba mar'immaan jaalalaa erga jibba soortee mana koo ajeeffattee erga ganda joortee gamtokkee lafee kee kootu buqqifadhu qabeenya kee durii maal saanatti habeenatti guura cuuli sin jibba kuusaa imimmaan kosasiif wal coree jaalala ajeessite summaa tortore isa na keessaa immoo bargaagee wal hore kootu buqqifadhu mar'ummaan jaalalaa erga jibba baatee soora nagaa dhiisee midhaan gaddaa nyaatee kootu buqqifadhu hiddisaa haa doomu rirmi ana nyaatee gabbatee haa coomu sin jibba hin jedhu hiraarsaa yaada keen garaachaa luqqa'ee osuman gubadhu hiraarsaa yaada keen garaachaa luqqa'ee osuman gubadhu fala argachuudhaaf hammeenya maqaa kee ol fuudheen dubbadhu maaltu beeka amma ka'ee amma uumee heera labsee seera tumee yoo na jibbes na jaallate alas keessas na kaawwate maalan jedha ameen malee galma isaatti achi ol galee yookaan galbii jalaa yookaan karra duraa waraqaa ol seensaan seentota isaaf mura amma ka'ee amma uumee heera labsee seera tumee yoo na muudes kaddaamisa maalan jedha mootiin isa maaltu beeka seera mootii teessoon cinaa sun kan kooti ulfaadhaa eenyuma abbaa isheetu mucaa kan akkasittiin aarse jedhee yaadeen ture lakkaa hin jibbitu hin jaallatti. Thank you Daraartu. Amma gara dhumaa dhufneerra. Sinitti tolaa jiraa? Amma immoo namoonni tokko tokko ammasii abboomaanii akka deebi'ee dhufee walaloo ishee akka silaa nu dhiyeessu keessan dhiibbaa gochaa turtan galatoomaa abboomaan tolee jedheera abboomaa gara waltajjiitti amilee guddaadhaan baarneexaa machooftuu egaa dachiin bona uffattee baatii 10 rafuufi masqalli bor kabajamee gorogobbaash jedhamuufi kunnoo sa'aatii 6 walakkaatti hoteelli addabaabaayii biraa sagalee daandii raasuun sirbaan boba'aa jira. Kana gidduutti
kan dalga itti galee jiruun obsasaa fixe yakkamaan baraa tokko baarneexaa bal'aa bitee fuula isaa ittiin dhoksee mana dhugaatii lixe. Halkan walakkaa sanaan fiixee hoteelaa qabatee jiinii dabilii tokko utuu dhuguu ajajatee intalli taa'aa turte teessoo sadii darbitee qofummaa namichaatti akka waan gaddite karavaataa gudeeda ishee keessatti harma ishee sirreessaa namoota shubbisanii fi sirba iyyaa jiru keessaa ija ishee lusus gootee mataa ishee qaqqabaa dhuftee tamboo aarsaa of teessisaa haasaa kanatti fufte. Akkam jirta bareeda. Haay bareeda. Erga filattee teessee taa'umsa abbaa lamaa atis hiriyyaan qabdu taa'uun ni danda'ama? Cal. Egaa callistes dhiistes inni dhimma koo miti. Amma anaafis jiinii tokko naa biti. Daqiiqaan utuun du'in ijaan buusifattee faana dhuguu eegalte. Utuu bubbisaa sirbuu muuziqaan Alii Shabboo gootee adda isaatti yeroo aarsitu tamboo mataasaa achi qabee fuula isaarraa jallisee jiinii dhugaa lafa ilaalaa akka waaqaa callise. Fuula isaarraa tuffiisaa yeroo agartee akka inni yoomuu tole hin jenne bartee dhiira miti hin dubbatu maaltu afaan isaa cufe jiinii qofa moo jinni akka koos dheeboteetu kanas dhufe. Jettee sammuu ishee gaafachaa onnee isheetti kana dhaamte quboota isaa duwwaa laalaa qeerroo ta'uu isaa tirmaamte. Dargaggeessa isheen dhufnaan mirgaan dabbaa isheetti fiigu harka isaa bitaan hiixatee kan sabbata harma ishee hiiku qofa bartee akkam taati har'a inni kun itti dhiisee tuffii fi callisni isaa kabaja ishee yaadachiise. Kanan jedhu jetteen qalbii isaa harkisaa fuulli kees laftis dukkanaa'eera maalidha fallisaa. Sarbaa isheerra harka isaa keessee quba isaa ofirra sigigsaa 1,000 naa kaffallaan an halkan keessiin ibsa. Yaada jettutti darbatte ol jedhee seeqeef kolfa isaa jalqabaa argatte. Areeda reefuu haadame fuula finnisaan faalame kan baarneexaadhaan qadaadame irratti argite. Innis xiqqoo kolfee haasaa isheetti lixe. 1,000 halkan ibsuu akka dandeessu nagarree akkamitti uumaan samii maleeka godhee sin qacarre jedheen. Isheetti dhaga'amnaan miirri moo amuu dhabu maleekni akka koo rabbi biratti gatii hin qabu. Yeroo isheen jettuun akkam jedheen jiinii isaa unachaa haasaa ishee hubachaa. Ani jirbii maashooti ani simbira halkanii ijootni koo kan dukkanaa malee miidhaga guyyaa hin argane. Kanaafuu maleekotni ammoo sirba simbira barii barreessuu malee halkan hojii hin qabani. Yeroo isheen jettu dhaggeeffate kanaafuu atis anarratti barreessuufi jedhee kolfa mi'eeffate. Gogsaa fi diddaa isaatiin miirri ishee finiinaa eeyyeeka jetteen hidhii ishee ciniinaa. Ni kolfe burcuqqoo isaa ol kaase. Cheers. Jiinii tokko badhaase. Jecha ishee sana booda korri miira isaa injifate. Alli isaa akkas jedhee ofirraa ishee ifate. Nama abdiin qabne irratti sa'aatiin kee dhumaa jira. Nama abdiin qabne irratti sa'aatiin kee dhumaa jira. Deemii. Deemiin ibsi nama biraa. An dukkanni naaf ta'eera. Akka ijoollummaa suuta dhume hoomaan jamaa. Hoteelicha keessaa sa'aatiin 7 darbe kana boodeessa deemama. Tumaadhaan guutamee daariin jilba ishee hundisaa akka baaxii bataskaanaa seenota irraatii dubbisa. Deemsa ishee utuu eeguu jiinii tokko dabalatee jiinii ofiif dabalsiiste tamboo ishee ajjeesteetu tamboo haaraa qabsiiste. Hoteelichi sirbisaa onnee ishee wajjin dhikkisa. Hoteelichi ifni isaa quboota ishee miilla ishee keessatti calaqqisa. Hoteelichi fooliinsaa shittoo morma ishee irraa waliin wal gidirsa. Hoteelichi bulluqni isaa dafqa adda ishee irraa hanga saggooseetti gaggeessa.
akka boriif hin rifannee akka isheen hin kutne abdii abaaboon ati tumatte sun akka ajaa'ibaa miidhagdi. Yeroo inni jedhuun ni rifatte jilba ishee akka inni ilaalee qo'achaa jiru barte. Maaliif abaaboo san akka tumattee yaadaan liqimfamaa yaadatte seeqaa itti fufte. Jireenyi koo kanuma lafti ni dhiya ani hirribaa ka'een mana kana keessa balali'a. Abaaboo hin gogne lilmoo irraa hojjetadhee madaa koo ittiin dhoksuufan abaaboo tumadhe. Jiinii dhugaa jiru dhaabee madaa akkamii jedheen qalbii isaa sassaabee. Sitti meembar bosona qoree fi muka gurguddaa qabu keessatti simbirri halkanii ija qabdu sagaleedhaan daandii akeekkatti. Anis qoreettiin bu'ee gufuutu na argate. Yeroo isheen jettu xiqqoo qalbeeffatee itti fufee dabaree isaa eeggate. Ni gaafate. Gaafa sana sagaleen keessa ture. Ni deebiste. Halkan sana nama akka keettiin gurgure. Ciigoo isheen dubbattu yoo qalbeeffatu daddabalee walirraa fo'amee itti mul'achuu eegalee. Lammii hoteelichaa malee lammii addunyaa akka isheen hin taane yoo cubbuu wajjin hojjetellee cubbuun sun mana sanaa akka hin baane dirqama uumamaa titaanaan malee dhimma isaa akka isheen hin qabne gaafa isaaf galee. Yeroo kana ayyaanni keessa isaa halkan kun ituun fixiin sa'aatii fi gadaasaa har'a ishee wajjin bulii jedhee itti asaasaa. Akka abaaboo ayyaanaa baalli warqee haguugee ho'a ishee keessaa utuu qaamni kee ruuqee sababeeffadhuutii machii jannata ishee keessa of galchii jedhee itti asaasaa. Eenyu keessisaa miirri isaa amantii isaa ganee of amanee qaama isaa amanee. Daqiiqaa 5 booda jiinii fixan. Qarshii 200 burcuqqootti hirkisee wajjin mana 2 siiqanii dudduuba lixani. Sababni isaa afaaniin walii galee onneen hangamuu obsu baarneexaan onneen dhoksu baarneexaan miiran dhoksu. Simbirri halkanii ammoo bakka bultii argachuuf hojiin ishee hangafaa kan irraa eegamu sagalee baasuu qofa. Galatoomaa. Waaqayyo miira kee kukkutu jennama. Mucaa kana maal goonama? Baay'ee nu rakkise abboomaan irraa dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee rakkisaadha waan abboomaan gochaa jiru. Damma otoma mi'aawu maragu jedhan. Namoonni hedduun aaraa jiru. Dr. Dirribaan Faasii maraguun keenya nafu otonni akka kana nutti mi'aawu miira tokko nu fannisee deemaa tokko deebisee itti fidaa tokko akka kanatu miira keenyaan taphatanii ijoolleen har'aa lalisaan isa dhumaa akkasinitti himu. Yoo walaleesse haa walaleessu garuu yaadaanis isinitti himu yoo qabaate akka yaada isaa isinitti himu. Lalisaa Idris Adam qindeessaa sagantaa kana akkasumas abboomaa margaa wajjin ta'aniiti sagantaa kana kan isiniif qindeessanii haamilee olaanaadhaan lalisaa nuuf simadhaa. Kabajaa argadhaa. Sagantaa hedduu bareedaadha. Lalisaa gara waltajjiitti nafeera. Amma walaloof hin dhufne walaloo yeedaloo beektuu miti kana sadan yeedaloos miti yeedaloos miti walaloos miti tarii hololoo ta'a. Ittan fufaa hawaasa yookaan uummata keenya keessa beekumsi walaloo durii kaasee jira. Walaloo ammaa sadarkaa caalutti jechuudha. Walaloowwan durii yoo dhaggeeffattanaaf walaloowwan baay'ee babbareedu baay'ee mi'aawu. Isaaniin gara retail literature fiduu akkamitti dandeenya yaada jedhu qabna. Anaaf abboomaa afoola keessa waan jiran garana fiduu malla jennee yaadna. Sababni isaa irreecha waliin beekumsa uummata keenya waliin beekumsa durii wajjin wal qabsiisnee deemuu waan barbaadnuu fi gara dhimma koo isa ijoottan deebi'aa. Sagantaa kana araada isinitti gochuu barbaanna. Yeroo yeroon araadii irraa isin qabee akka deddeebitan akkas barbaanna akkas hawwinaa. Caalmaatti hawwataa goonee humna dabalannee fuulduratti itti fufnaa galgala walaloo irreechaan alatti jechuudha. Wantoota haaraa walaloo Oromoo keessatti wantoota hin baratamne
amma nanna al tokko tokko walaloowwan abboomaa gaafan dubbisu seerota cabse walooni mirga muummichi ministeeraa hin qabne qaba seerluga cabsuu danda'a seera cabsuu danda'a safuu cabsuu danda'a kan abboomaa garuu sana garasitti wantoota haaraa fiduu keessatti amma toorii toolaa fuulduratti gaafa argitan tarii na'uu dandeessu hin jiru ogbarruu Oromoo keessa waan akkana abboomaan garuu fideera walaloo toora tokkoon jecha lamaan walaloo nama hojjechuu danda'udha. Sheekispiir Oromoo akaakuuwwan walaloo haaraa kana qabannee fuulduratti kitaaba abboomaan finnaa deeggarsa keessaniin barbaannaa ulfaadhaa waan dhuftanii fi sagantaa akka kanaa isinitti baruu araada isinitti ta'u yeroo taanu araadaa wal arginaa ulfaadhaa. Tole guddaa galatoomii egaa qophii akkuma wal faana ilaalaa turre fakkaata baay'ee bareeda. Baay'ee qophii bareeda ture. Akkaataa hiikneen arganneerra namatti tola baay'ee namatti tola. Baay'ee waan hamilee namatti horudha barreessitootaaf illee dubbistootaafis. Galgalli walaloo irreechaa kaayyoon isaa inni jalqabaa duudhaalee irreechaa kabachiisuu yookaan iddoo isaatti eegsisuu ta'ee osoo jiru garuu bareedina irreechaaf ta'uufi. Torbanni irreechaa sagantoota adda addaatiin waggaa muraasa asitti kabajamuu jalqabeera. Isaan keessaa galgalli walaloo irreechaa isa tokko jechuudha. Bareedina dabalataa irreechaaf ta'uuf torban irreechaa nama hundumtuu waan Oromoo waa'ee Oromoo waan irreechaa akka yaadu taasisuufi. Keessumattuu gama ogbarruutiin humna ogbarruu keessatti irreecha agarsiisuu maqaa irreechaa kaasuuti. Kana kaayyoon isaa. Baratamaa miti waan akkasii galgalli walaloo akka kana godinaalee Oromiyaa hedduurraa immoo namoonni baay'ee barreessuu danda'an carraa miidiyaan arganne hedduutu jira. Isaaniin illee hirmaachisanii osoo gara fuulduraatti namni qaamni hojjetu yoo jiraate carraa akkasiitu kennanii fi yaada jedhuun qaba. Tattaaffii namoota dhuunfaatiin wanti kun kan hojjetamaa jiru keessumattuu waloo abboomaa margaa tattaaffii isaati irra caalaa dhimma sagantaa kana kan qindeesse jechuudha. Tattaaffii nama dhuunfaarraa gara gareetti fiduu barbaanna waan kana waliin fuulduratti namoota dabalannee walaleessitoota dabalannee ogeessota ogbarruullee daballee waltajjicha guddisuu barbaanna. Anaaf walaloon addunyaa guutuu wayii tokkodha. Addunyaa koo addunyaa waan nan barbaade wayii tokko otoo namni kamiyyuu nan daangessin osoo jechuun nan daangessin waan ofii koo ibsuu danda'udha. Kanaaf anaaf addunyaa kooti walaloon addunyaa anaaf boqonnaa kennu. Namni keenya ogbarruu irratti laafaadha. Barreessaatu baay'ate dubbisaan hin jiru. Walaleessaatu baay'ate dhaggeeffataan hin jiru. Isa kanaaf namoonni hundumtuu xiyyeeffannoo alaatu wantoota elementoota afaan tokko afaan godhan guddisan keessaa ogbarruun isa guddaa ogbarruu keessaa immoo walaloon isa mataadha. Nama hundumtuu karaarra deemaa ciisee lafa marattuu kan dhaggeeffachuu danda'u jechuudha. Kanaaf nama hundumtuu deeggarsaa taasisuu walaleessitoota jajjabeessuu kitaabota walaloo dubbisuu ijoollee isaa barsiisuu dhaamsi koo kana. Baga geessan namni jedhu haadha koo akkasumas maatii koo hundumaa hiriyoota koo uummata Oromoo guutummaan guututti baga geessan jechuun barbaada. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin nuti galgala walaloo ayyaana irreechaa kan bara 2015 sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa turre kan hangammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture nu daawwachaan waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee VTV afaan waliin yeroo gaarii.